سكامي ربي ندلتا نركتا نبيلا نتمما كتابا أدى واي كان رتمال جدولات غافي كناف أستاذ قمر حسين كان كندفمه من نمتن سنجاشي كاسيتي تي لما بي سي دي لمان كوبي سي سي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا أرسل النبي بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فجعل أعمال الكافرين هباء منثورا. إخوة الإيمان أهيكم بتهية أهل الجنة وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أبوليين كينا كسمو سمو كبجمتوتا هاوتي كينا duraan dursa sagantaa irraa kana keessatti sagantaa kanatti uduun seeniniin dura akka yaadannootitti yookaan ammoo waltajjii kanaatitti wanni namni kamiyyuu sammuu keessa qabachuu jiru waan tokko jira. Inni ammoo hadiisa nabii keennaati alayhi salaatu wassalaam. Kana ilaalchisee nabiyyiin keenna maal jedhe وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت أكبر همه للدنيا فرق الله عليه أمره وجعل الفقر بين عينيه أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نبيين كهن عليه الصلاة والسلام قرص كانت مال جده حديث زيد بن ثابت الراء أضيفمين نما يرو مرأ ومقرشي قفيادو نما يرو مرأ وما الدنيا قفيادو ربه يما في ده فنيان إسار ركاها ربي في ده يما إسار ركاها أكسب فنيان إسار ركاها akkasumas ammoo rizqii isaa kataafii jalaa bittinneessaa jedha warra rizqiin isaa kataafii jalaa bittinnaa hurraa rabbiin nun godhini. Eegaa hadiisa kana maaliif kenne wanni namichi kun akkana ta'eef wanni rizqiin isaa kataafii jalaa bittinnaa'eef wanni kaayyoon isaa jalaa baddeef maali jennaan yeroo mara saadii dami afur waan qarshii qofa waan jiru duniyaa qofa yaatu hin ta'in rabbi sammuu nuu kenne kanaan waan akiraa yaaduu qabna. دشيتنا الرت ربين ونما كان أومف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة وفيتيف دشيتنا الرب نؤمي جلتنين نمني كميو وان آخر اللي وان دنيا اللي جدو قلي سيادو قبمالي سادي دمي أفر يودي تولي يوبري تولي غنم قلقل قويا وما قرشي قفا وما الدنيا قفا يادوهن قوية چونا كناف يرو الرامو ونلالو واي الدنيا تنا haalli isi itti jiraattu haalli isi ittiin bultu bifa kamiin kan jedhu qabxii wallaalla jechuudha. Akkuma beekamu addunyaan tun kan ittiin bultu bifa afuriin qoodamtee bulti jechuudha. Tokkoffaan ummata gamtaa jireenyaa keessatti ummata amantaan bulu jira. Amantaa qabatee amantaa islaamaa ta'e amantaa kiristaanaa ta'e amantaa kamiyyuu haa ta'u. Kan lammaffaa ammoo ummata amantaa dhiisee saayinsii qofaan jechuun dhimma addunyaa kanarratti argamuun saayinsii irratti hundaa'ee warra saayinsiin bulu jira. Kan sadaffaa ammoo kan aadaadhaan bulu jira. Aadaa kanatti hirkaatanii akkaataa maanguddoon biyyaa jara bulchituun aadaa saniin bulan jechuudha. Kan afuraffaa ammoo kanaan ala kan ta'e kamatas akkanumaan jiraatu jira. Kan aadaallee hin qabne, kan saayinsiillee hin qabne, akkasumas ammoo kan amantaallee hin qabne tas akkanumaan namoota jiraatantu jira jechuudha. Gamtaa jireenyaa kana keessatti namoonni nama afar kana keessa ala ta'uu hin danda'an jechuudha. Egaa kanneen amma adda addaan baasnee maal akka ta'e keessan laalla. Mee duraan dursa tokkoffaa amantaa halaallu. Amantaa yoo laallu addunyaa irratti amantaan gara 30 olii kana cufa dhiifnee kan har'aamoo qabatamaa yookaan ammoo beekamoo guurdoo ta'an amantaa kiristaanaatiif amantaa islaamaa fudhanneetiniin laalla jechuudha. Duraan dursa amantaa islaamaa laalla. Amantaan islaamaa wanni inni buluun ragaa qaba. Maaliin bulaa? Wanni inni buluun maali kan jedhurraa calqabna jechuudha. Fakkeenyaaf amantaa musliimaa yoo fudhannee wanni isaan ittiin bulan evidensiin isaanii maali jechuudha? Qur'aanni kun kan itti bu'e nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Eega Qur'aana kana ammoo maal jedha? Ergaan isaa maali? Dhaamsi isaa eenyuufi kan jedhu eega laalleen booda kan waleellee sadarkaadhaan laalla jechuudha. Eega Qur'aanni kun maqaan isaa maqaarraa yoo calqabnu Furqaan jedhama. Furqaan jechuun kun ammoo alladhii yufarriqu bayna al-haqq wal-baatil ka dhugaaf dhara addaan baasu jechuudha. Dhugaaf dharallee addaan baasa jechuudha. Akkamitti addaan baasa maaliin addaan baasa kan jedhu mee qabatamaan ittiin seenna. Ragaa qaba ammoo Qur'aanni kun Rabbi irraa ergamu ragaan Qur'aana kanaa maali? Ijoon dubbii kana.
addunyaan tu yeroo amma maal nurraa barbaade evidence nurraa barbaaddi namni tokko waan takka haasa'u yoo ragaa hin qabaanne waan haasa'u san irratti haasofni isaa oduu ta'e hafa jechuudha maaliif jennaan namni kamiyyuu waa dubbatu waan dubbate san irratti